jirti. Lubbuu kee haa maaru jennaani dubara kana yookiin namitti kana namoota hedduutti itti dhaadachaa ture. Dubartoonni illee dhiironni illee jechuudha. Si ajjeesne jechaan turani. Kanaafiyyuu dubartiin kun harka namaatitti duute moo jaalalmatu gaggabsee of wallaalchisee ishee ajjeesellee kan jedhu baay'ee tokko gaafii nutti uumee jira. Egaa jaalalli lubbuu nama keessaa baasallee jedhanii yaaduun xiqqoo isheellee ulfaatu. Haa ta'u malee garuu yeroo ammaa kana keessatti dubartiin kun du'uun ishee baay'ee tokko gaafii nutti uumee jira. Namoonni hedduun itti dhaadachaa waan turaniif nama harka namaatitti illee du'uu dandeesse kan jedhu baay'ee tokko gaafii nutti ta'ee jira jechuudha. Kanaafi nagaan boqadhuu jechuun hin jaaladha. Harka namaatitti duute moo namatti ishee ajjeese moo kan jedhu hanga dhumaatitti yoo na waliin turtan kan nageessan ta'a. Kanaaf turtiin keessan hanga dhumaatitti na waliin haa ta'u isiniin jecha. Ashama harka fuunee hordoftoota masiyaarsituu jarra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatas subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koos taatanii hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aas viidiyoo birootiin walitti deebinu akkuma jalqaba irratti argitanii intalli Dr. Asilii jaaladhe jettee miidiyaa kana irratti maraachaa turte. Yeroo ammaa kana keessatti rakkoo hamaa keessa jirti dubartiin kun jechuudha. Egaa dubbiin hanga gaafa dubbatanii hanga gaafa xiqqeessanii qarallee godhanii dubbatanii san hin geechuu dhumarra garuu mazazii hedduu namatti fiddee dhufuu dandeessi waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jecha tokko gaafa dubbannu miidiyaa kana irratti of eeggannoo gochuun illee baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Wanti takkitti miidiyaa kana irratti bahee ol deebi'uun hin danda'amu jechuudha. Kanaafidha. Shamarri tun illee nama kana si jaaladhee qabeenyaan qaba qabeenyaan si bitadha jechaatidha kan turte jechuudha. Wanti addaa wanti godhu yoo jiraate egaa shamarri takka dhiira tokko ni jaalatti. Akkuma argaallee ture miidiyaa gurguddaa irratti EBS irratti shamarri dhiira tokko jaalalaan gaafattee waliin jiraatanii gaa'ela dhaabbatanii ilmoo walirraa argatanii ilmoo isaanii arganillee jiran jechuudha miidiyaawwan gurguddaa adda addaa irratti. Garuu kan ishee kana wanti adda godhu yoo jiraate ganzaban qabaa sin bitadhaa mana miliyoona tokko baasu Adaamaa keessaa qabaa damoosni koo riyaala 2,500 jechuun ishee walumaa galatti ani ganzabaanan si bitadhaa jechuun ishee xiqqoo gaafii nutti uumee jira jechuudha. Akkamitti shamarri takka dhiira tokko ganzabaan bitti jaalalli yeroo ammaa ganzabaan bitamuu eegalee kan jedhullee gaafii nutti uumee jira. Jechuudha. Namni kun piraankii gootellee kan jedhu dura gaafii natti ta'allee turu garuu bakka kakattu sanitti mootu baay'ee giraan waggaabbayee jira jechuudha. Yaa'u namni miidiyaa kana irratti waan tokko dhugaa fakkeessuudhaaf jecha jechuudha. Osoo lubbuu namaa yoo ajjeesi jedhaniin miidiyaan keessiif guddataa lubbuu namaa ajjeesi jedhaniin waan irraa goru natti hin fakkaatu jechuudha. Isaa argaa jiru kanaan kanarraa illee ta'a. Dhuguma simmootu jaalattee ta'a ta'e immoo dubartiin abbaa manaa qabdu tokko dhiira tokko dhuguma jaalalaan qabamtee dhiira san jaalatteetu kana hunda sin jetti hin jedheeti an hin yaadu garuu kakuun ishee immoo baay'ee tokko ulfaata. Namni sobaan akkamitti kakataa akkamitti sobaan akkas jedhallee kan jedhu baay'ee giraan aggaabbaye jechuudha. Kanatti aansee dhiironni tokko warroonni itti dheekkamanii gubachuu qabdi maal ta'uu qabdi akkas ta'uu qabdi ajjeeffamuu qabdi fannisuu qabna fannifamuu qabdi warroonni jedhan jechuudha. Har'a shamarri tuni ani maallaqan qaba kootu na jaaladhu jettee yaa dubbattuu malee qabeenyaan qaba jettee haa dubbattuu malee meeqa dhiirotaattu shamarran obboleewwan keessan boochisaa jirtanii. Har'a warroota miidiyaa irratti argamtanuyyuu jechuudha meeqa keessan tunusuudha. Birri shamarran meeqaa nyaattanii waggaa meeqa biyya Arabaa hojjettee shamarri takka birri ishee nyaattee raawwattee kan gantu meeqatu jira jechuudha. Sin jaaladha jetteen warri dhiiraa jechuudha. Har'a garuu intalli kun ajjeeffamuu qabdi maaloo ta'uu qabdi namni jettuun jechuudha. Kanaaf dhaabbannee ofaa ilaallu ofii keenya fuyyuu. Shamarran meeqatu boohaa jira. Shamarran meeqatu lubbuu isaanii dhabee jira jechuudha. Jaalala dhugaatiin itti dhiyaattanii si jaalanna jettanii fakkeessitanii jechuudha. Dhiironni fakkeen tokko jechuudha. Inna har'a isheen garuu maallaqan qaba kootu na jaaladhate miidiyaa irratti jechuudha. Jaalala soo ta'e barkeessan bitachuu dandeessi maaltu miidiyaa irratti fide jechuudha. Gara keessatiin waliin xumuruu dandeessi jechuudha. Gara keessatiin si jaaladhi jechuu ni dandeessi jechuudha. Maal nama meeqatu miidiyaa irratti sin jaaladha na jaaladhu jedhanii jaalala shamarree takka dhiyeessiti jaalatee beeka.
yeroo tokko tokko kan dhibame akkamitti akka yaadnu mee dhiirumti gaafii jaalalaa sin jaaladha na jaaladhu jedheeni miidiyaa kana irratti walii galeetu jaalala dhiyeessee fi jaalatee beeka dhiirris ta'e shamarree jechuudha. Garuma keessatti gara immoo gara misinjiraatiin dhukkee walirraa kaastanii maallaqa walii wal jalaa fixxanii deebitanii miidiyaarra wal baastanii wal boochistan jechuudha. Har'a garuu shamarreen tun dubbatteedhaa fi waan garaagaraa dubbatan jechuudha. Dhiirota tokko tokko wanti aarsee yoo jiraate dubartiin kun maaf akkas jettii maqaa keenya nyaatti maqaa keenya akkas taate osoo hin taane osoo qabeenya kana hunda qabdu akkamitti asilii dubbistee kan jedhullee waan isin aarsee fakkaatan jechuudha. Obboleewwan meeqa akka boohaa jiran obboleewwan meeqa birrii waggaa meeqa hojjetaniitii dhabaa jiran jechuudha. Maalin itti dhiyaatan isin jaalanna jettanii sobdanii jaalala sobaa dhugaa fakkeessanii warroota itti dhiyaatanii birrii shamarranii nyaatanii warroota shamarran gatantu har'a nuuxoo fakkeechii haasa'aatii jira jechuudha. Naa yoo jaalattes baga jaalatte asliin nama jaalatamuudha. Sababbiin isaa nama isaa arrabsu malee haadha manaa isaa akkamitti inni kabajaan akka jiraachisaa jiru argaatii jira jechuudha. Jaalalli inni ilmoo isaatiif haadha manaa isaatii qabu hedduutu akka nama dinqisiisa jechuudha. Kanaaf dhiira akkanaa yoo jaalattillee yoo gaafii jaalalaa dhiyeessiteefillee nama hin gaabbisiisu jechuudha. Meeqa keessantu shamarran itti qoosaa jiran. Kanaaf warroonni shamarraniittillee dhaabbadhaatii of ilaalaa. Har'a mucayyoon kun tarii namoonni barnoota irraa baratan jechaadhaafillee jechuu dandeessi jechuudha. Meeqa dargaggoota meeqa shamarraniittu shugar daadii shugar baabii maal jedhan waliin jiraachatii jira jechuudha. Maal barbaacha isin maallaqa miti isaan maallaqa miti qarshii barbaacha jechuudha. Har'a jaalalli maallaqaan hin bitamu jaalalli maadhaan hin bitamu. Dubartoonni waxaatiiwwan jaarsi waggaa 70 umurii keetii wal qixxeetii dhuguma jaarsa san jaalattee heerumte moo dhuguma jaalala zabanaa kana dargaggoota zabanaa kana sodaattee isaanitti heerumte moo na bulchuu hin danda'u itti isaan waliin jiraachaa jirtamu shamarra akkas godhaa jiranillee jiran jechuudha. Miidiyaa kana irratti kan jaarsota umuriin isaanii deemee kana jaarsota dadhabaatti kan heerumaa jirantu jira jechuudha. Umurii kee malee yeroo kee malee kanaaf dubartoonni illee asitti birrii keessan nyaatamee gara keessatiin jechuudha. Dargaggoosatti ergitanii birrii keessan ficcisiistanii jechuudha. Isiniin jaaladha waan isiniin jedhe jaalala sobaatiin isin sobee inni achitti jireenya mataa dhuunfaa isaa jiraachaa birrii keessan erga biyya arabaa keessatti isinirraa mucuqqi godhee fixee booda gara biyyaa yoo galtanii dargaggeessi kan birrii qabdu hin fuudhu waan ta'eef deebitanii jaarsatti heerumtan jechuudha. Yeroo keessan malee umurii keessan malee dulloomaa jirtan jechuudha jaarsawwaniin. Kanaafiyyuu har'a garuu miidiyaarra gaafa bahanii dubbatan hundi isaanii nuuxuu qulqulluu fakkaatan jechuudha. Nuuxuu har'a dubbatteertu osoo jaalala dhugaa ta'e gara keessatiin fixatti gara keessatiin dubbatti. Maaltu miidiyaa gubbaa ishee baase? Wanti miidiyaa kana irra bahu muraasa malee gimmaashni feekidha jechuudha. Namni osoo dhugaadhaan nama jaalate gara keessatiin fixata. Namni gaafa dhugaa nama tokko jaalate hiriyaa akkam jaalatu tokko hiriyaa hangam dhiyaatu tokkotti nama kana jaaladha jedhee dubbata malee nama akkuma ol ka'een yookiin baree yookiin guyyaa 2-3 keessatti baree tokkoon nama san jaaladhee jira bee maal godhu jedhee dhiirrillee shamara takkatti nimu shamarri takkalee dhiira tokkotti nimtu jechuudha. Hanga fedheeyyuu yoo ta'e safuu qabna safuu ittiin dhufne qabna waan ta'eef jechuudha. Har'a miidiyaa irratti namni akkamitti miidiyaa irratti bahee si jaaladheedhaan tarii waan barnoota qabu tokko dabarsuudhaaf ta'a. Namni eeyyee maallaqaan ni bitama. Maallaqaan lubbuun namaa bahaa jirti. Namni maallaqa nama irraa fudhateetii lubbuu namaa ajjeesaa jira jechuudha. Maal barbaacha? Maallaqa barbaacha. Dubartoonni yoo taate jechuudha maallaqa barbaacha dhiira jala deemaa jirta. Jaarsa jala deemaa jirta. Jaarsatti heerumaa jirta. Jaarsa umurii keetii singinne jechuudha. Ati waggaa 20 yookiin 30 taatee jaarsa waggaa 80 jaarsa har'a du'aa boruu du'aa jedhee jiraachaa jirutti jechuudha. Jaarsa dulloomaa, jaarsa mataan arrii kan abbaa kee mitiiti akaakayyuu kee ta'utti heerumaa jirta jechuudha shamarri. Abbaa keetii miti akaakayyuu keetitti heerumaa itti jirta jechuudha. Har'a garuu nuuxoo fakkeessite. Warroon har'a akkas jettan sun sijjamar warra birrii keessa dhiirri isin jala nyaatee fixee akkas jettan jechuudha. Dubarri kun akkanatti kan hunda nan qaba jechuun isheetillee waan isin aarse fakkaata warroon dubartootaa jechuudha.
birrii miliyoona hanganaa tan qaba mana miliyoona tokko baasuun qaba isin birrii keessa shamarree jaarsi intini sirraa fixee jira ka dargaggeessi gara keessatiin si sobeeti bareedduuti yasiifan du'a siifan maraadha si malee nyaachuu hin danda'u si malee nyaanni gannaaf hin bu'u si malee akkaman ta'a akkasiin jedhu si sobu sanitti birrii kee fixee jirta harki kee duwwaadhaarra jechuudha. Deeftee isheen kaayyoon qabdu isheen maalidha isheen akkasiidha. Har'a maaliif deeggarta jechuu dandeessan garuu dhimmichi kun osoo intalli kun gadi baatee maaliif akka dubbatte maaliif akka jette osoo nuuf ibsite ana natti tola jechuudha. Malee dhuguma isheen aslii jaalatte jedhe keessi kee habadan na hin amanu jechuudha. Maaliif jenna erga jaalattee miidiyaa gubbaa dhuftee miti. Erga jaalattee gara keessatiin fixatti. Malee miidiyaa gubbaa baateetii miti. Meeqatu jira shamarran amma beekamtee argachuudhaaf jecha baalagee dubbachaa jiran TikTokii kana irraa. Meeqatu jira dubartoonni jecha baalagee jechuudha. Warroonni dhiirallee ta'e shamarri gaafa san jara galtee ilaalta jechuudha. Sitti tola waan ta'eef. Osoo waan barnoota qabu ta'e osoo waan gaarii tokko ta'e hin dhaggeeffannu. Garuu waan gaafa namni jecha badaas dubbatu gaafa namni jecha baalagees dubbatu jala gallee ilaalla jechuudha. Shamarran meeqatu jira warroonni akkasitti dubbachaa jiran. Kanaafi shamarri turi wanta barnoota qabu tokko dabarsuudhaaf jecha waan goote natti fakkaata malee dhuguma asilii jaalattee qabeenya ishee nan zoorsaaf jettee waan goote natti fakkaatu ana jechuudha. Waan jireenya isheetti illee amantuuf ta'a tarii jechuudha. Na abbaa manaa isheetti illee dubbisanii turanii nan ajjeesaa ishees ajjeesin of ajjeesaa. Maal miidiyaa irratti meet ajjeesa moo eessa dhaqee hangammaa maal ajjeesirree moo miidiyaan fayyadamuun ni dhugumaan dubbachuudhaaf jechuudha. Yoo biyya keessa jiraate okee ta'uu danda'a. Biyya alaa keessa jiraatee garuu namni itti bilbileetu gaafachaa ture akkamitti dhagahuu dadhabe. Dhugaana miidiyaan kun nan dhiba bara yeroo tokko luka takkaan dhaban hanga maatii ishee dirasii deemuu gahan jechuudha. Namni jireenya isaa keessatti waan barbaade murteessuu hin danda'u of danda'eetii. Ani ganda bakka hin bu'attee jirti intalli kun ani ganda bakka hin bu'u Oromoos bakka hin bu'u. Arsiis bakka hin bu'u, Baales bakka hin bu'u, Jimmas bakka hin bu'u, ani bakka hin bu'u ana jetteerti. Namni dhimma ofii waan barbaade godhu waan murteessuu barbaade tokko murteessuu hin danda'u jireenya isaa keessatti. Nama ajaa'iba sirbaa dubbachuudhaaf. Kanaafi dhiironni illee akkasitti amma maraattanii maqaan keenya badee jira garafamuu qabdii maaloo ta'uu qabdi jettanii maaliif miidiyaa irra baatee akkas dubbattee jechuu keessatti sin gube malee gara keessatti yoo tana sin birrii shamarran meeqaa fixxanii nyaatanii ittiin tasnaannaatanii kan jiraachaa jirtaatu jira waan ta'eef jechuudha. Shamarri biyya Arabaa kan hin boo'intu jira. Jaalala sobaa jaalala dhugaatti fakkeessitee maallaqa ishee irraa nyaattee mana biyya keessatti jireenya bultii dhuunfaa keetii qabaattee yookiin 3-4 osoo janajjantu afran yookiin 5 irraayyuu maallaqa nyaachaa akka jibaa kan waliin jiraattu dargaggoota meeqatu jira. Har'a garuu gaafa qaawwa wayii argattu akka waan nuti wayiitti tolbaatee dubbattan jechuudha. Shamarrillee akkasumattidha. Har'a birrii kan hundan qaba jechuun ishee isin aarsee jira. Sababbiin isaa isin kaafixxanii jirtan hin jiru kaa birriin keessan eessa jirare. Dargaggeessa si sobutti fixxee jirta. Dargaggoota sin jaalala jedhee jaalala sobaatti si dallalutti fixxee jirta jechuudha. Tokko yoo si jala nyaatee deeme lammaffaan akkasumas si jala sitti dhufa waan ta'eef na jaalataa kan jedhuun birrii kee ergitee fixxee harka duwwaatti haftee akkamitti shamarriin biyya Arabaa keessa hojjetee birrii kana hunda hojjettee tusi gubee si bobeechaa isaa malee intalli kun isa kuu cabsitee miti jechuudha. Dhugaa yoo walitti himne sababbiin isaa gaafattee jirti nama kana jaalala garuu dhugaa miti dhimmichi biraan kedha. Erga jaalattee maaf gara keessatiin hin gaafatin maaltu miidiyaa irra fide maaltu miidiyaa irratti ishee dubbise gara keessatiin dubbisuu dandeesse gara keessatiin fixachuu dandeesse jechuudha. Gara keessatiin osoo dhuguma isheenuu gaafattee kan hunda nan qaba jetteeni innuyyuu diduu dhiisuu danda'a jechuudha. Jaalala ishee kana ishee jechuu ni danda'a jechuudha. Wal beekna warroonni dhiirota waliin sobnu asilii soo taate jechuudha. Maallaqa barbaachayyuu miti takka daakuu dibachaa takka daaraa dibachaa takka barbaree dibachaa takka mataan dhaabbachaa kan asirratti jecha maal barbaacha waan gaarii kam hojjettan asilii soo ta'e eenyudha. Kanaafiyyuu intala irratti murteessina intalli badii hin qabdu takkallee jechuudha. Barnoota ta'a viidiyoon kun barnoota nuuf ta'a yoo dhaabbannee ilaalla jechuudha. Sirriidha namni dhiira miti shamarrillee maallaqaan bitamaa jirtu jechuudha. Maal shamarri meeqatu jaarsa heerume maal barbaadde
jaarsi heerumti maallaqa barbaacha jechuudha. Maaf hin heerumin ijoolletti?